Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Jilli ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaatiin durfamu agarsiisa qilleensaa Dubaay 18ffaa irratti hirmaachaa jiraachuun ifoome. Jilli sadarkaa olaanaa ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu agarsiisa qilleensaa Dubaay 18ffaa irratti hirmaachaa jira. Jila Itoophiyaa sagantaa akka addunyaatti beekamaa ta'ee fi hanga jimaataatti adeemsifamu irratti hirmaachaa jiru keessa ajajaa olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaanis ni argamu. Fiild Maarshaal Biraanuun agarsiisa kana irratti qondaaltota olaanoo dhaabbilee oomishtoota meeshaalee waraanaa biyyoota adda addaa bakka bu'an waliin mariis taasisaniiru. Kaleessa hoogganaa olaanaa humna waraanaa Emireetota Araba Gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Arab Emireet kan ta'an Leetanaant Jeneraal Isaa Almazurii waliin tumsa waraanaa biyyoota lamaan gidduu jiru irratti mari'ataniiru. Agarsiisa qilleensaa Dubaay waggaa lamatti al tokko geggeeffamu kun teekinooloojiiwwan qilleensaa jechuunis xiyyaarota idilee hanga waraanaatti ammayyaa kan agarsiisu yoo ta'u, agarsiifamuu qofa osoo hin taane gabaaf ni dhiyeessa. Agarsiisni qilleensaa kun biyyootaa fi naannolee addunyaa 95 irraa agarsiistota 1,400 olis ni hirmaachisa. Yuunaayitid Arab Emireetii fi Itoophiyaan duula farra shororkeessummaa, investimentii fi qonnaa dabalatee dameelee adda addaa 17 irratti waliin hojjechuuf baatii hagayyaa bara 2023tti waliigaltee raawwachuun isaanii ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf qabanne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.